Tasfaayee dhugaasa. Tasfaayee dhugaasa ganda kam? Ganda qasaamati. Aanaa kam? Ana jalli. Maal irra ture? Yoo oduun asii asirraan jedhee biyya ormaa galee biyya ormaatti qabanii giddaa jedhaan waraanatti nagalchanii geessanii achii kan waraatti rukutamee wanni dheetu mootummaa kana immoo jibbee amma immoo uummata biyyaaf isin dhiifama gaafate hin badee dhufachuu ta'u. Waraana kam keessa turte? Waraanuma mootummaa keessa. Waraana mootummaa keessa. Waraana mootummaa humna addaa Oromiyaati. Lakki makkalaakaa. Makkalaakaa warra uffata akkamii uffatan? Akkanaa uffatan. Ayyee bara kam se'e? Naasee guyyaa naasee guyyaa 20. Maal turte? Hojiin keessatti maal? Hojii kiyya dinnicha qofa argaa Lakki boo waraana keessatti maal turte? Humaayyuu. Gaantaa mariimoo maal? Ayyee maal achi keessatti waraana marii kana ayyee eenyu lolaa ture? Tigreedhaa. Aanaa kam keessatti deemtee turte? Bayina kam immoo iddoo kamitti deemtee turte? Maal dhageeffate? Amaara keenya ganda isaa hin ta'e ganda isaa fi aanaa isaa akkatti hin beekamu. Amaaraa kililii keessatti faannoo waliin lolaa turte moo waraanuma humna addaa Oromiyaa waliin lolaa turte? Waraanuma humna addaati. Humna addaa Oromiyaa kana. Nama meeqa taatanitti deemtu? Waggaa deemnu nama 60. Nama 60. Nama 60 taataniiti TPLF loluu dhattanii? Shaneedha immoo jettanii maqaa waraana bilisummaa Oromootti moggaaftanii. Waraana bilisummaa Oromoo kanaanoo loluu deemtanii beektu? Hin beektan. Maal jedhu waa waraana bilisummaa Oromoo maal haasa'aa jiru achitti waraanni mootummaa kun? Isaan moo isaan hoggaa isaan karaa kanan jiranii karaa Wallaggaa gara gadii kana jiru asaanii uumaa iddoo asaanii uumaa rakkina qabu naamna nuun jedhu achii ture. Ayyee nama meeqa isaaniitti deemu isiniin jedhu? Isaan moo waan waraana bilisummaa Oromoo nama jaffaa nama 10 isaaniitti deemu ayyee baay'inaan qabanii dhaabbatanii waraananii fiiguu naamna jedhu. Ayyee fiiguun loluun lolan beekanii qawwee isaanii waan akkamitti isiniin jedhu? Filaashii gichaa qabu nuun jedhu. Meeshaa jajjabaan qabanii isiniin jedhu? Hin qaban nuun jedhu. Ayyee ammatti immoo nuti eenyuun lolla isiniin jedhan? Juuntaan nuun jedhan. Juuntaan lollaa jedhan. Amma mee ati maal gaafatta? Uummata Oromoo kana maal dhaamsa maalii dhaamta immoo warra waraana mootummaa keessa jiraniif? Warra makkalaakaa keessa jiraniif immoo maal dhaamta? Mee waan dhaamtu dubbadhu. Ara isaanii uumaa waan dhaamu qabuuf isiniif immoo wanta qabu uummata kiyyaa fi jaaladhee miti aansiraan hojjetee nan nyaadhee miti yaabee achi nama faniitoo bakka nokkatti faniitoo galee isinii fi uummata godhoon beekessi wajjinan dhaabadde uummata kiyya dhaabadha malee kana miti giddaa jiru waan ta'eef ammas immoo adabbii sinatti jedhanii fi uummata kiyya dhiifama gaafadhan jedha malee uumaan jiru. Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo immoo yeroo kanatti ergaa jirufti waa si godhe qaba. Umaayyuu nan goon. Ayyee. Umaayyuu nan goon. Yeroo sanitti immoo akkan galee isaan taskeessa ture achiin immoo bakka qaasuma kana ammas waan itti wanni qabanan jedhu tokko nama tokko eegaa fayyadee deemee qaasiraa kan hojjechaa ture dheengadde dhiyoo kana fayyaa namaati. Iddoo kam rukutame? Luka koo kana lamaan. Luka lamaan rukutame. Waraana TPLF rukute? Waraana bilisummaa Oromoo loluun deemu? Hin deemne. Sagantaan isaan qabanoo maali? Warri maal siniin jedhan mee waan isaan nitti odeessa waa waraana bilisummaa Oromoo kana TPLF gara waraana bilisummaa Oromootti deebinaa jedhanii waan isaan sinii eeran qabdu. Yeroo sanitti wanta nu biran qaban kan yeroo sanitti ilaalamu nuti akkuma galee ho'aa sanitti rukutamnee baane. Ayyee. Isa booda bakka baay'ee tu'an kan isaan ta'anii mana yaalaa turre mana yaalatti immoo bakka oduma waraannu dhaabanne ilaale yeroo nuti bannee dhufan. Leenjii akkamiitiin leenjisan? Ji'aaf torbee lama. Ji'a tokkoof torbee lama. Makkalaakaa. Makkalaakaa qoobii immoo akkamiitiin ni kennan? Kunoo uffatuma kana fakkaata koffiyyaa kunoo. Kana sinii kennan qoobillee diimaa sinii kennan. Lakki kan anuma kanarraa uumaa kunoo marmixaa kunoo wanni kaa'uudhaan jiru uummanni kunoo. Marga kan fakkaatu? Kanuma markiisa. Kanuma sinii kennan. Ayyee. Warri juuntaa kun akkami karoorri isaanii akkamiitiin jedhanii siniin lolchiisuu deeman? Bakka itti faruudde akkuma horiitti bakka oduu deemanii tumatti nu naqan malee oduu waa tokko nu dhaamsan miliqee madda waan tokko irree oduu waan kun nu jedhin akkuma horiitti itti naqanii bakka hin jenne. Ayyee.
akkanumatti deemanii si ficcisiisu. Akkuma Mee immoo waraana makkalaakaas ta'e humna addaas ta'e atachi keessatti mee gaantaa meeqa meeqan hin loltu nama meeqa meeqan deemtanii loltu mee nama jaatama. nama 60 inni kun maal jedhama namni 60 kun Namni jaatamni kun shaamballiidha. shaamballiin tokko nama 60 qaba Nama jaatama qaba. ayyee haa ammoo mee waraana mootummaa achitti hafe warra makkalaakaa kana maal dhaamtamme waan dhaamtuuf nutti mitoo hin xumure yaada keenya. Waan isaanaaf isin akka bilisoomtu nan barbaada. Biyyi keenya akka bilisoomtu, Oromoon akka bilisoomtu, isin akka bilisoomtu. Warra achi jiran kanaan illee akkuma kiyyaa karaa nagaa kana galaatu waraana bilisummaa Oromootti harka kennadha itti ammumaa itti amme. Yoo fedhii galmaataa qabaatan, yoo jibban mootummaa kana yoo hin jaallanne yoo galan danna jedha. Ayyee mee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dachee Oromiyaa irra kan jirtanii ilmaan Oromoo kaabaa kibba jiranii waraana mootummaa kanatti kaan dirqiidhaan kaan immoo fedhii isaaniitiin dhaqanii yeroo ammaa kana kanumaa hin beekne leenjii ji'a tokko leenjisanii meeshaa qofa leenjisaniiti waraana mootummaa makkalaakaa adadanii qoobii diddiimaa irra naqanii uffata makkalaakaa irra naqanii kanuma hin beekne kallattii kaan waraana bilisummaa Oromootti erganii kaan immoo waraana mootummaatti erganii dachee kanarraa ilmaan Oromoo dhabamsiisaa jiru. Ammallee waamicha isiniif goona waraana mootummaa keessa kan jirtan humna addaa Oromiyaa kan taatan makkalaakaa kan taatan federaalaa kan taatan hundumtuu koottatoo gara waraana bilisummaa Oromootti harka keessan kennadhaa waliin lollaa waliin injifannaa isiniin jechuun barbaada. Waraabulaa deebana. Injifannoon kan eenyuti? Kan uummata Oromooti. Injifannoon kan uummata Oromooti. Dhimee harka wal qabi. Injifannoon kan uummata Oromooti. Injifannoon kan uummata Oromooti.